takkaan tumti. Dhugaa rabbi. Dhiironni keenya please dubartoota xiqqeessinaa. Akka Oromootti dubartiin kabaja guddaa qabdi bara. Jechuun aadaa Oromoo keessatti dhiirti dubartii xiqqeessuu ምናምን በጣም safuudha bara. Maal taatan? Immoo maqaa dhiirota qabatanii warroota dubartii irra duulan dubartii arrabsan xiqqeessan kana ofirraa mormuu danda'uu qabda. Maqaan dhiiraa isin badaa jira bara. Magaalaa TikTokii kana keessa bari wallaallee baraadda. Fi mushkila kabiir. Dubartiin kabajamuu qabdi. Istiil dubartiin kabajaa yoo qabaannillee kabaja dhiirri tokko dubartii kabajuun dirqama jechuudha. Dirqama kabajuu qabda dubartii takka. Dubartiin sun kabajaa yoo siin qabaannillee waliin dubbachuun qabdu bikka isiin dhaabbachuu qabdu irraa fagaachuu qabda malee isii xiqqeessuuf itti fiiguun qabdu isii dha'uuf itti fiiguun qabdu. Osoo isiin si kabajuu baattillee nama sin kabajni irraa fagaatta malee isii wal qixxaatuun qabdu jechuudha. Namni tokko yoo si arrabse yoo atis deebitee arrabste atiif inni garaagarummaa hin qabdan. Irraa wayyaan ka calliseesan ka dheesseesanii jechuudha. Dheessuun nama sodaachuu miti baay'isawwee. Dheessuun hayyummaadha. Qaroomina. Dubbii dheessuun qaroomina baay'isawwee. Akka sodatti ilaalinaa. Maaliif jennaan namni nama guddaa nama qe'ee guddaatutu qe'ee guddaa ooluutu dubbii dheessa. Maaliif jennaan nama kaayyoo qabu nama safuu qabu yoo ta'e dubbii hin dheessa jechuudha. Karaa irratti ispaaltii irratti mannaara irratti bikka argetti namaan waliin lolu. Gisee namni dhiifama jee akkas ta'uu qabdan shi faamilii yaa'ii hin barbaachisu. Guyyaan nagaa hedduu. Namni tokko hanqa dhufee morma sin qabeetti macheem namni tokko dhufee yoo morma as si qabee gadhiisteen fiidu ofirraa dhorkita. Namni tokko yoo sirra ijjateewu karaa irratti osoo deemtu sirra ijjateewu ay narra ijjattee jirtaa barnaa arabannat narra ijjattee hin jiru ay caljeetu man deeman በጣም ትጀቹ ጋይስ narra ijjattee akkamitti kophee fudhadhe dhakaa fudhadhe na goye qaayichuun gaarii yoo taatan ofii keessanii fi kabajaa namni of kabaje namni nisisan kabaja dura kabajaan eessaa eegaltii ofirraa eegaltii namni yoo of abo isiin su yaa'ii qabdi faajaa sanifu akkasiin ta'inaa us walilolina wal kabaja wal jaalad wal jala deema kuni sagalee haadha sinqee irraa isin darbaa jiru haadha sinqee kabajuun dirqama aadaa Oromoo keessatti wanti haati sinqee isin jette fudhachuu qabdan akkasi thank you so much waan dhaggeeffattaniif galatooma ilmaan kiyya galatooma ilmaan kiyya waan dhuftaniif galatooma ilmaan kiyya taa'ame aannan dhuga seenaa nyaatanii si waan nyaatanii Oromoon har'a eessa jirti ni beektanii? OMN, OBN naaman achi jiran jechuu akka jirutti maaliif jennaan warroonni biyya namaa jiru kun eeboo biyyaatitti jira waan ta'eef waa'ee irreechaa ilaalaa jiran jechuudha. Okay, irreecha ilaalaa jiran.
ويا ربي كي يكون أيس أوروميا لا يا ربي جايز لا لا look يا ربي يا ربي بركينيا أورومو ما كينيا لا لا amazing فلا እንዴ ምን ነው ልቀጠቅጭ ማኪ በመቶ አንበሳ ወርዶብሽ አሁንም ቀኔን ልታበላሹ ነው እንዴ? በሬቻ ቀን ሃይ ጉዲ በር ወይ 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 ሲያምር ያ ረቢ በጉማ ኦሮሞ ነው ጎቴ በጉማ ኦሮሞ ነው ጎቴ በጉማ ኦሮሞ ነው ጎቴ አይ ጋይስ ሶሪ አኔም ላይፍ ይርጅራችሁ ያውራን ፈዴ ጀረባ አረብ ነምን ሄዱን ኦሮሞ ቦንኩኝ የሚል ሰው ይጠፋል አሁን በዚህ ሰዓት አይጠፋም አሁን በነገራችን ላይ በዛሬ ቀን ኦሮሞ በሆን ብሎ ማያስብ ሰው አለ የለም የኦሮሞን አንድነት እያየ ወይኔ ኦሮሞ ቦንኩ የሚል ሰው ይጠፋል አይጠፋም ኦሮሞ የፍቅር ህዝብ ነው ጥላቻ ማያቅ ቢያንስ እናንተ እንኳን ኦሮሞ አሁን እንግዲህ አድጋችኋል ልጃችሁን የናንተ ልጅ የምትወልዱት ልጅ ለጉዲፈቻ ስጡ ይደግ ጋይስ ሄዱ በሬደ ወላሂ ወያ ኦሮሚ ሚያት ያ ሲያምር ወላሂ ቆይ ፖስት ቦናሚ ديمي بقاشي ام سوري ولا قرا نمت كوني من بين جچو ኦሮሞ ማ ኢብሳ ሄሩማ ኢብሳ ነው ነው ከነ ጋይስ እሺ ቆይ ስነፊንማ ወይ በል ኩኒ አስበረቲ የሆነ ምንሌን ይስንጋፈቲ ኩላ መላል አርግተኒ ቶኮ ለም ኢልማን ኦሮሞ ሜቅ ኦሮሞን ኢልማን ሜቅ አይደል ኦሮሞን ኢልማን ሜቅ አይደል ለሜን ማል ለሜን ሲኮፊ መንዶ